waliigaltee tibbana biyyoonni addunyaa shakkamtoota waraanaa fi duguggaa sanyii raawwachuun shakkaman seeratti dhiyeessuuf mallatteessan irratti hirmaachuu baatus irraa bilisan taatu jedhan qorataa mirga namoomaa. Tibbana biyyoonni 70 ta'an Sloveeniyaatti wal ga'uun namoota yakka waraanaa, duguggaa sanyii, yakka namoomaa fi yakkoota sadarkaa addunyaatti nama gaafachiisan biroo hojjetanii biyya isaaniitti baqatanii to'achuun dabarsanii kennuu fi seeratti akka dhiyaatan gochuuf waliigaltee walii mallatteessaniiru. Waliigalteen kun Mutual Legal Assistance Treaty yookiin immoo MLA jedhamuunis beekama. Dhaabbata mirga namoomaa Amnesty Internationalitti gorsaa seeraa fi imaammataa kan ta'an Fisaa Takilee waliigaltee kana akkaan jajaniiru. Miidhamtoonni yakki irratti raawwatame haqa akka argatan ni gargaara jechuunis BBCtti himan. Maalummaa waliigaltee kana Firaa'ol Balaay gaafatteetti. የህግ እርዳታና ተጠርጣሪዎችን የማስተላለፍ ኤክስትራዲሽን ማለት ነው እና ምርተበር የሚያደርገው ጄኖሳይድ ወይም ዘር ማጥፋት ወንጀል waliigalteen kun gargaarsa seeraa fi shakkamtoota dabarsanii kennuu irratti xiyyeeffata. Shakkamtoota duguggaa sanyiin, yakka mirga namoomaa, yakka waraanaa, dararaa nama ukkaamsanii achi buutee balleessuu fi kaan raawwachuun shakkaman to'achuuf gargaara. Akka waliigaltee kanaatti biyyoonni namoota badii kanaan shakkaman seeratti dhiyeessuuf wal tumsu. Biyyoonni waliigaltee kana mallatteessanii biyyoota 70dha. 72 mari'achaa turani. Kana dura wanti barame namoonni badiin yookiin yakkaan yeroo shakkaman mana murtii yakkaa idil addunyaa ICCf dabarfamanii kennamu ture. Waliigalteen dhiyoo biyyoonni irra ga'an sochii kana ni cimsa. Mana murtii kanatti geeffamuu dura namoonni haqa akka argatan ka gargaarudha. So ምንጊዜም ወደ ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ከማምራት ይልቅ እነዚህ ሰዎች በተገኙበት ፍርድ የሚያገኙበት ሁኔታ የሚያመቻች ነው። Waggoota muraasa darban biyyoota waraanni keessa turee fi yakkoonni mirga dhala namaa sarban raawwatamaniiru jedhamanii shakkaman keessa tokko Itoophiyaadha. Haa ta'u malee yaa'ii kanarratti bakka buutonni Itoophiyaa hin turre jedhan qondaalli Amnesty International. ግን ከኢትዮጵያ አልነበሩም ምክንያቱም አናውቅም ያው ለሁሉም ሀገራት ኢትዮጵያ irraa bakka buutonni hin turre sababa isaan beeknu biyyoonni hunduu akka hirmaatan garuu karri banaa ture hanga guraan dhala waggaa dhufuutti miseensa ta'uun ni danda'ama. Itoophiyaan osoo mallatteessite gaarii ture. Waliigaltee kanaan kan fayyadaman biyyootadha jedhee yaadu. Waliigaltee biyyoonni mallatteessan kanaan kan fayyadaman kanneen yakki irratti raawwatame miidhamtootadha. Itoophiyaan kana mallatteessuu dhabusheetiin miidhamtootni carraa haqaa kan arganne ta'eera. Biyyoonni kaan garuu kanneen yakki irratti raawwatame haqa akka argatan waan barbaannuuf yoo kana dura raawwates akka irra hin deebi'amne jecha miseensa ta'aniirraa jedhaniiru. እንደዚህ አይነት ወንጀሎች እንዲከሰቱ ወይም ደግሞ ተከስተው ከሆነም እንዲደገሙ ስለማንፈልግ ብለው በዚህ ሂደት ውስጥ ተካተዋል። Itoophiyaan miseensa waliigaltee kanaa miti. Yoo namni Itoophiyaatti badiin shakkamee biyyoota biroo miseensa kanaa ta'anitti baqate yookiin dahate himatamuu danda'a. Obbo Fissaan deebii qabu. ኢትዮጵያ ውስጥ ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች ወደ ሌላ ሀገር ሲሄዱ በዚህ ስምምነት መሰረት አይዳኙም ማለት አይደለም። ባለፉት እንግዲህ ትዝ ይልሻል ማለት በጣም አስቀያሚ የሆኑ ወንጀሎችን akkaataa waliigaltee kanaan namoonni Itoophiyaa keessatti yakka dalaganii fi biyya biraa adeeman seeratti dhiyaatan jechuu miti. Itoophiyaadhaa ba'anii biyya miseensa waliigaltee kanaa mallatteessitetti yoo argaman akkaataa waliigaltee kanaan seeratti dhiyaachuu danda'u. Wanti rakkoo ta'uu danda'u mootummaan Itoophiyaa waan hin mallatteessineef adeemsa kana keessa hin hirmaadhu yoo jedhedha. Kuni adeemsa qorannoo fi haqaa duubatti harkisa. Ta'us waliigaltee kana mallatteessuu dhabuun gaaddisa yookiin dhiibbaa waliigaltee kanaan ala godha waan jedhamu miti. Namoonni badiin shakkaman gara biyyoota waliigaltee mallatteessanitti haga imalanitti fi ragaan haga argametti gaafatamuu danda'u. እስከተጓዙ ድረስ እና ማስረጃ ማግኘት እስከተቻለ ድረስ ሊጠየቁም ይችላሉ። Haga baatii guraan dhala waggaa dhufutti biyyoonni miseensa waliigalteen duriin dhaltu kiyya garuu dhaltee jedhu qonnaan bulaan dubbisne obbo Birhaanuu Tamtimee godina Shawaa Lixaa aanaa Baakoo Tibbee ganda Koortuu Caancoo keessa jiraatu. Gaangeen isaanii kana qonna biratti mi'atti geessuun ittiin galii argatu. Haa ta'uutii garaan guddachaa dhufee torban darbe dhaluu ishee dubbatu. Kanaanis namuu diinqameeraa jechuun BBCtti himan maatii olaanaatu dubbise. Gaangee koo kana bara 2014 keessa nan bite gaarii kanatti nan oofaa bakka kumtaanas biltimaan mate maaliin hojjetan ture. Nyaata ishees immoo gasna siraataan ittiin nan eegaaf ture bakka malkiin ishee baay'ee luqluqaa isaa booda immoo harmi ishee xinnoo akka buntutu achee garaan ishee baay'ee gurguddate. Achii booda bakka maal gaangeen kun maaf akka isaati jedhee biyyee na gaggaafata ture namoonni maalan beeka gaangeen hoo hin dhaltu yoo fedha waaqayyoo ta'e ana bukkeetti immoo dhaltiin jedhe gaan immoo.
Achi booda bakka gaafa guyyaa 15 sa'aatii 5 walakkaa irratti immoo hin halte. Achi bakka baay'ee raajeffatee maatiin koos baay'ee raajeffatee naannoon baay'ee raajeffatee bakka baay'ee do'achaa jira namni immoo. Namni fagoo irraa dhufee ilaala hundaam naannoof ollaa irraa yoo miti baay'ee dhufee baay'ee qarrafatee hundumaa bakka baay'ee raajeffata namni. Gaangeen kun egaa ilmooma ishee faana eedaa jirti amma namatti ufitti hin buttuu horii waan tokko ufitti hin buttuu ilmoo ishee immoo bakka finyootiin bukkeetti eegsisaa jirra. Bakka hojii immoo dhaabnee jirra bakka kunuunsa ilmoo sana eegaa jirra hojii immoo jireenya mana kanaa kan ittiin gaggeessinu bakka ittiin dhaabneetu ilmoo ishee ittiin kunuunsaa jirra. Gaarii kanas dhiibnee gara qonnaa kanatti innoo gaggeessina. Haaluun ishee baay'ee na gammachiise bakka baay'ee wanta biyyarra hin jirre mana kootti ta'e jedheen baay'een itti gammadee hojii immoo bakka eddii isheen altee ilmoo ishee kunuunfadheen boodatti gargaarama jedheen malee waan tokko ittiin gaddiniyan. Gaangeen garuu ni dhalti saayinsiin maal jedha ogeessa fayyaa beeladaa kan ta'an obbo Diidaa Abbaasaanoo dhimmi kun qorannoo dabalataa barbaadaa jedhu gaangeen maaliif akka ilmoo hin dhallee gama saayinsiin ibsuun eegalu firaafulee dhugaasaatu dubbise. Maaliif hin dhallee kan jedhuufi horiin tokko erga kunuunsa haala geggeesseen boodatti erga hormii sanyii dhangalaaseen booda fertilaayizeeshinii yookaan zaayigootiin uumama. Fertilaayizeeshinii yookaan gaafuma duuba zaayigootiin uumama. Zaayigootiin ishiin booda gara boca ilmee jijjiiramaa jechuudha. So kanaafuu achi keessa immoo adeemsa kiroomosoomii jedhamu jira. Kutaaleen caasaa ammaan sun gadaamee isaa kutaalee hedduu jira jechuudha. So kiroomosoomii sun deemee achi keessatti fakkeenya ifreen sun zaayigootti keessatti uumamee sadarkaa ilmee ta'uu kan jijjiiramu jira. So kanaafuu gaangee kiroomosoomii sun hin qabdu jechuudha. Kiroomosoomii sun baay'ee haphii waan ta'eef deemee zaayigootii uumee fertilaayizeeshinii jijjiiramee gara boca ilmoo jijjiiramuu hin danda'u. Gaangee waan kan hin qabne dhaluu hin dandeenye sababa waan kana. Kan baakkootti dhalte kana akkamiin ta'uu danda'e kun? Ayaan argu malee natti garuu hin beeku. Argu malee sun meebii hawwanni sun arre gaangee ta'uu siitu na shakkabeeta. Farda haalas malee wanni sun gaangee jechuu hin danda'u. Saayinsii keessatti kun guutummaa guututti tasan danda'amudha moo darbee uumamuu danda'adha? Darbee uumamuu danda'a. Probabilii garuu sun qorannoo adda feesisa. Darbee hin uumama ammoo qorannoo barbaachisa. Qorannoo gad fageenya. Amma biyya keessa dhalatan saayinsii illee kiroomosoomii sun malee addatti waan godhin qabu ammoo qorannoo feesisaaf malee. Inni kun amma inni baakkootti dhalate iyyuu qorannoo barbaada jechaadha. Gaangeen sunis gaangeetti dhalchimoo yookaan ifiin gaangumatti dhalamoo gaangee sun akkamitti dhalchee abbaa ifiin gaangee farda abbaan gaangee harree eegenne gaangee gadeettee gaangee dhaluusi fardatti dhalchemoo harreetti dhalchemoo waan jedha qorannoo barbaachisaa jechuudha. Isin hojii keessan keessattis haa ta'uu barumsa irrattis haa ta'uu kanaan dura gaangee dhalte dhageessanii beektu yookaan agartanii beektu? Fincaa isin nama umurii meeqaan PhD yookiin digirii sadaffaa jalqabee beektu dargaggoo Ashinnaa fi Milkeessaa yeroo ammaa barataa fi hojjetaa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaati. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2011 umurii isaa 23tti barnoota digirii sadaffaa yookiin PhD eegalee amma xumurarra jiraachuu BBCtti hime. Itoophiyaa keessa qofa osoo hin taane Afrikaa keessattiyyuu namni umurii waggaa 23 digirii sadaffaa eegalee hin jiru jedha. Imala jireenya isaa fi akkamiin umurii 23tti barnoota PhD irra ga'uu akka danda'e Haamzaa Huseen dubbiseera. Waggaa 6 eegalee barnoota 17 fite yuunivarsiitii waggaa 3 baradhee 20 ta'e jechuudha. Achiin waggaa 22ffaan immoo maastarsiin fite jechuudha. Waggaa tokkoof 6 immoo akkasumatti fudhate. Achiin waggaa 23 PhD koo eegalee jechuudha. Akkuma ilaalcha kootiin bilchinni umurii waan dhufu natti hin fakkaatu. Umuriin baay'ee jiraachuun bilchina namaaf kenna. Garuu kun umurii wajjinis kan wal qabatu miti. Haala hubannaa your observation towards nature jechuun uumamatti maal hubannaa maal qabdaa waan understanding gootu maal fakkaata naannoo kee akkamitti ilaalta kan jedhu wajjin wal qabatanna. Waan si dinqisiisu maatis lama ijoollee lamaan qaba durba iddoo adda addaas hawaasa keessa deemeen akka jaarsummaas nan tajaajila jechuun waan hojjetu qabaannaan namni umurii kee miti kan laalu ijoollummaarraa kaasee waan akkasii hojjechaan guddadheenna umurii wajjin wal qabatu natti hin fakkaatu gaa. Haala dhaloota kee achumaan haala guddina ijoollummaa kee daftee akka mana barnootaa seente natti himteerta. Sanarratti naa dabalii. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Booraa magaalaa Bootee kan jedhamu jira. Naannoon sun yookaan immoo eeriyaan itti dhaladhee kan beekamu karaa qonnaa kanaani. So haalli itti guddattullee dhibbaa sitti godhamteera. Moorii aadaa kan ture kubbaa miilaa nan taphadhaa kan jirurraa gadi yookaan nan daldalasiin isa lammaffaa qabaan ture. Yeroo keenya immoo waan si garramu barnootaan magaalaa xiqqoollee waan taateef kutaa 11-12 hin jirre achiin banamne. Kanaafuu yookaan addaan kutuu barnoota koo akkuma siime yookaan immoo itti fufuu ture. Maatiin koos harka qalleeyyiidha hojjetaa mootummaadha ijoollee 5 qaba. Bankoo
achiin mana tokko qaba ture na yaadadha kara 25,000 immoo akkas gurgure naaf jecha jechuudha. Abbaan koo akkas gochuu baate achuma dhaabee ture jechuudha seenaan koo. Barnoota koo kara Bishooftu kanan dhufe preparaatorii kutaa 11 itti dhufe jechuudha. Digirii tokkoffaa carraa barnoota kara Yuunivarsiitii Dabra Taaboor achiin deemee waggaa tokko achiin fixe baay'ee na dhukkubaa ture. Achiin booda barnoota dhiisuu barbaadeen Dabra Taaboor irraa dhiiseen dhufe akka tasaa eessumni kollee Jimma jiraa ture. Piroosesii guddaa booda kara Jimmattan deemee jechuudha. Waggaa lammaffaa kaasee Jimmattan fixe jechuudha. Isa booda hoo Jimmatti hafte moo haalli gara addunyaa hojiitti itti galte akkamitti illee MA keetti fuftee ka jedhutti dabali. Hojii barbaachaa kara Finfinnee kanan dhufe. Riisarch seenterii deemnaan xannoo waggaa 10 caalaa fi keessattuu immoo maastarsii ol kan barbaadanii isaaniifuu inni milkoofne. Lammaffaatti deebi'een kara barsiisuttan deeme. Achiin viizhin akadamii kan jedhamu mana barnoota dhuunfaadha. Dokumentii koo erga argan booda naa bilbilanii mucaan kun carraa kennuufi ekspiriyaansii malee dhufee qormaata mujjaanii qormaata nan dhufe. Achiin kara intarviiwittan deeme. Na yaadadha yoo san intarviiw kan na godhe daariktara ture maqaasaa yaadadhu. Achiin maal na jedhee yoo yuunivarsiitiin jiraannaan iddoon kee achidha kan kee. Ati dhalootaaf waan guddaa qabda. Waan baay'ee hojjechuu dandeessa. As immoo si qabee hambisuun barbaadu na jedhee karaa natti agarsiiseen. Anaaf immoo dhiyoo kan ture yeroo sanii Adaama Yuunivarsiitiidha. Saniifuu nan deeme Dooktar Alamudii Saasaa jedhamu amma vaayis pireezidaantii Adaama Saayinsii Teekinooloojiidha. Bakka ilma koo waan tokko goonaa na jedhe maal jedheeni. Hojii tokko si hojjechiisa. Seemistara tokkoffaa anis si kafana barnoota keetti fufii na jedhe. Achiin nan eegalee seemistara tokkoffaa hundaa'u pilaasiin fide yeroo maastarsii. Achiin kana dhageenyaan Dooktar Alamuun yookaan yeroo san kan na gargaaran pireezidaantii bira qabanii deemanii mucaan kun akkasii bakka barnoota qofa akka baratu haalaallufi akkanuma andarstaandii na godhe achiin Dooktar Lammii Guutaa jedhamu amma pireezidaantiin Adaamaa Saayinsii Teekinooloojii isaan wajjin mari'atanii achiin bakka seemistara lammaffaarraa kaasee bakka barnoota qofa 5,000 10,000 wayii na dhiisanii jechuudha kan seemistara lammaa achiin immoo riisarchii na hojjechiisanii barnoota tokkotti fufee jechuudha barnoota seemistara lammaffaa. Riisarchii koos naannoo keenya jechuun keessatti Oromiyaa keessa piroobileemii kan ta'e dhukkuba lukkuu wajjin kan wal qabate isarratti hojjedhee furmaata wayiillee peepparii laatu ture Ameerikaan illee paablishinaa goteerti tattariisan achiin bakka baratu abarsiisuu na jedhanii akkasan dafeellee galuttan